Ingodan sawan kalbi nama kubu bakatane satu agaba kangabo rakun kenya sinas wala ko zangabo kana jede dubajote ngabo humni tarke ke sakote wakadabo baratus wala lusmin lila fangabo bahri se na jama bakurtum me kallabo garinas gaen ngabo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء كم جرت نجاكي سني بقى نجاتاتني يرو فيديو كنا دعوتنو لايك يقولوا ندقتنا أردفتوني كو يوتيوبي هندم تكسني يو لايك شير وريمو ما ملكون تاني سبسكرايب قولوا أكا ونن دبرتو سنبرغو نو قدانو ججبسا سنين جنة سعودي عربية كيستي لمبلين كينيا كوما دبلا ما غهانو ركو هماد أفسات لما أكا جرانو ردي من سغلي تاجر أمامو مي أبرتي كيني توكو سعودي عربية كيستي واني سنتاتي ركوسي ولي نجفني ولي تريبنو لايك قولون دقتنا يا دكيسن نبرسا غلطوما. هاي مبارك نجيني ربي كل سران قطام رئيسي برهاجو أكم نجا كيتي جرتا جراني غلطا واقعيو نجا خياراتي وكم جرتا جبات تنسين جرا مبارك ربي جدي وانا قرقاري ربي جديتي واقع رومما واقع بلوما جديتي ربي جديتي نقرقاري يرومنا مغرغارتو أرجيتنن لكوفسكي بيجي كي جلا بافت لباين سوردفا كنافي obboleettiin diya takka Suudi Arabiyaatti akka malee rakkattee jirti. Rabbii jedhiitii yoo rabbii jette hoositti mijaa'e na gargaari. Sin gargaara nan danda'a hoo jette sagalee kiyya kana dhaggeeffadhuuti sagalee kiyya naa deebisi. Ani Suudi Arabiyaa miti Kuweetiin jiraadha. Obboleettii tiyyatu Suudi Arabiyaatti xiqqoo rakkoo wayii irra ga'e na gargaari hin danda'ama hoo jette sagalee kiyya dhaggeeffadhuutoo naa deebisi ishee. مبارك إيفا مسجلين دوانا جلاتا أكم بلت نجا كيتي جرتاني نجا كودا غلطة ربنا نجران سنجرا غلطة ومي قداتو كو غلطة قبدا مبارك أكوانتي نجارغارتو سيسترين تي إرغا بياباتي أوغا توربا إرغا أوغا تورباتي غربيا غلطة هم بيكتو ياو هم بالبلة هم بالبلتي ورا ولين كنمتي كارشيلهن إرجعتي بيكته كارشيلهن إرجعتي حاجة تكو حاجة يتكنن جماشاس كنني جماشاس وطن حاجة تكو كارشي إرجعتشاتو متورتي بانكران إرجعتي ملاي إنها حاجة أوجا جا بالبلة إساني تتفايا دما تورتي برين قدا كيس غرا أوجا سديتي يبركو ملما في شامبياباتي aga guyyaa har'aa gara biyyaatti hin deebine haga kana keessa barreen gaddaa bilbila bitanii fi barreen gaddaa fayyadamuu qabdee bilbila yeroo tokko gara biyyaatti sinuma bilbilti achi ani barreen gaddaa keessa ergashiin bilbila bitattee wal qunnumne maaliif gara biyyaa hin gallee jennaani nan gala oggaa kana fixeenaan jette ammallee erga oggaa sanuyyuu fixee moo turtee jirti. Har'a si galchina boru si galchina jedhuuni amma moo erga yeroo corona jalqaba saniiti erga yeroo coronaan Ramadaana keessa amma kuno coronaan oggaadha erga dhufe saniiti karaan yeroo sa Suudii keessa cufame haga har'aa hin banamne jedhanii attaallalu baname yoon ani asii jedheeni Facebookaa fi YouTube ilaaltee dubbii sobaanaan jetti nadhittiin ishii yeroo tokko nan dubbisa. Amma moo guyyaa kaleessa irraa kaastee bilookii nagoote beektee nadhittiin ishii. Annaa bilookii nagoote nadhittiin ishii. Kanarratti Mubaarak abbaan ishii kan du'e gara biyyaa hin gallee abbaan ishiitu erga du'e gara waggaa 3ti gara biyyaa hin gallee sallee asumatti dhageechi asumatti boochee ammallee immoo haati keenya hin dhukkubsatanii. Amata kana muluu jechuun laali baay'ee nama gaddisiisa. Ani gartokke tokko ishiidha finasitti yaada gartokke tokko immoo haala tiyya saniif yaada baay'ee natti ulfaatee jira biyya namaa keessatti Mubaarak rabbii jedhii na gargaari. Warra boolloo keessatti hidhameeyyuu boolloo keessaa baasta rabbii wajjiniini qarshiillee hin qabdi qarshuma ishiitiin akka tikkeetti murattee gara biyyaa naa galtu barbaada. Halkan natti dukkanaa'ee biyya namaa keessan jira wannan godhuu hin qabu naman itti himadhu hin qabu ati na gargaari qarshiillee harkaa qabdi haga birrii Suudii haga birrii 8,000 akkas qabdi na qarshuma ishiitiin murattee akka biyyaa galtu kaleessa amma nadhittiin ishii bilookii na gootee baay'ee tokko natti ulfaate na gargaari
سينجد أشي إن أكسي مبارك إرجع جويا خلصتي بالبلالة شوفتي جرتي بالبلالة راجفني مالك تأهم بيكو أواي في الليل راكوتني في كان في قلة واني نسائي أما حالتين يسنن أكسي يدوغا سينجد بقى أما هنجلتي سمونا كان هنجلتي جداني بقى تنكي قدا كيسان جرا مبارك نغرغاري ربي جديتي نغرغاري شي إننا لكوسة ساني تلي ننقبا لكوسة ساني مو ننقبا أما يو لكوسة ساني تلي سيكن نيرت بالبلتمو كوانتو كوغودو دندو أنا كما كنغودو بيچابيكو اندندني نانا كركاري ربي جديتي نغرغاري مبارك سموغي يبي أورماكي جتي سمو كودا بنجرا الناس يقولك يكنا نجي فتوتو حالا فلا تبرباد ساتا إف ملتنا بربادي نوغا ربي ونمن دبتو يو والله لي Gaan obboleewwan koo akkuma isin dhageessanu rakkooni ijoollee keenya abbolaa keenya lammiilee keenya Saudi Arabiyaa irratti irra gahaa jiru tokko lama jedhamee waan lakkaa'amu miti. Wallahi otoo argitanii namoonni hedduun dhufanii keessoodhaan rakkoo adda addaa nutti himatu. Egaa rakkooni baqattummaan nurraan gahee akkuma Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhee godaansi baay'ee isaa godaannisa keenya dhugaadha wallahi. Godaansi baay'ee isaa godaannisa keenya. Godaannisa nutti ta'ee jira jechuudha. Nama nu dubbatu hin qabnu, nama nu falmu hin qabnu biyya namaa keessatti. Biyya keessa akka jiraannu dhabnee biyyaa baana inni kan rakkinaa biyyaa baa yeroo ba'ee jedhe immoo wanni isa mudatu baay'eedha. Obboleewwan keenya viidiyoo kana dhageessan hundumti keessan iyyuu sheer olii godhaa akka namni tokko biyya keessaa hin baane kalas biyya ofii keessatti rakkatanii waan barbaadan ta'anii du'uun ulfina haala kanaan jechuudha. Dhugaa rabbiin isinitti hima. Haala kanaan biyya keessaa ba'uun barbaachisaa miti yaaddeessaa ta'eera. Keessattuu warri biyya keessaa ba'uudhaaf yaadaa jirtanu yoo akka carraa ta'ee viidiyoo kana dhageessan ilaala biyya ormaa kana of keessaa qaba. Warri biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtanu keessattuu warri qaama qabdan immoo obboleettii keenya kana nu qaqqabaa bilbila obboleettii isiniifan kennaa bilbila isiniifan kennaa namni lakkoofsa WhatsApp kootii hin qabne hin jiru adaraa naqunnamaati obboleettii keenya kana baraaraa akkasiin biyya isiitti galtu isa dalagattee of hirkaa qabdu riyaala 8,000 sanaan yoo ta'e tikeettii kutattee waa hunda fixattee agaltu jedhaa jirti obboleettiin. Wallahi kan keenya kun rakkisaadha. Ijoollee yoo dhaqanii mana xalabaa ta'an kunoo rakkoo akkasiitti ragaa yoo mana xalabaatii ba'anii bakka adda addaa yookiin immoo achii badanii barraa hojjenna jedhan rakkoon jalatti dhaga'u cimaa. Wallahi kan keenya kana rabbuunti nuuf dubbatu malee waan jennu hin qabnu. Kanaafuu obboleewwan keenya akkuma jirruun bakkuma jirrutti du'aa walii godhata sagalee walii fataanu rabbiin furmaata nuuf taasisu. Kana malee wannan jechuu danda'u hin jiru. Ani egaa obboleettii koo aangoon qabu tun aangoo qabaadhee biyyarraa gara biyyaatti deemuu danda'ee sila gaarii ture tun isin gargaaree natti tola ture. Wannan si gochuu danda'u sagalee kana qilleensarra si oolchuu fi namoonni si gargaaruu danda'anu akka jala si gargaaran gochuu. Imbaasii Saudi Arabiyaa waa'ee lammiilee keenya Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiranuuf xiqqoo walitti buunee jirra yeroodhaaf walitti buunee jirra. Mee ammas irra deebi'ee haasofsiisee waan jarri naa deebisan immoo mee sagalee jala qabadhee kutaa itti isin dhiyaadhaa. An obboleessa keessan Mubaarak Musammaati nagaan naa tura. Lalu ambaye ubata yon argena gau garana kubata sabuma fiekame asirra bakata garina makenya chetes rakata rakachu bakate rakata rakenis rakate wajina kelata